Tole nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi hordoftoota alamma kunniin akkam jirtu nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u ana bira hunduu nagaadha akkam jirtu nagaadha miti waaqayyo haa galatu har'a kara mana alam dhufee jira jechuudha maaliif kan dhufee sababni nani dhufeefis sa'aatii guuteerti sababii ta'eef baga gammaddee jechuun hin dhufee jechuudha. Alam baga gammaddee dadhabbii keetti baga milkoofte baqa waaqayyoos gargaareen siin jedha baga milkoofte kan marra gammachuun kee itti haafuuf siin jechuun barbaada. Akkasuma warri maatii isheen taanillee maatii ta'aa fi laayik sheer gochuudhaan seenaan siin jedha. Baga gammaddee gammachuun kee itti haafuuf congratulations siin jedhee jira. Jawaadhu ti irratti hojjedhu waan gaggaarii akka irratti fiddee dhuftee sirraa barannullee abdiin qaba. Jawaadhu ti irratti hojjedhu kun jalqaba malee xumuraa miti. Kanaafuu jawaattee irratti hojjetu qabdaan siin jedha. Waan amantii keetiin barsiistu akkasuma waan aadaa keetii waan yaaddi aadaa kee fi amantii kee haala kabachiisuun akka nuuf qabdee dhuftu abdiin qaba jechuudha. Jabaadhu hojjedhu kun jalqaba malee xumuramti siin jechuun barbaada. Milkaa'uu keetti immoo hedduu tokko sii gammadee jiran siin jedha. Baga gammaddee gammachuun kee gammachuu hunda keenyaati. Akkasuma warri faana turtanillee hirmaachaa fi taphachiisaa gargaaraa warri turtan hundi keessanuu guddaa galatooma. Dadhabbii alam qofa osoo hin ta'in isinis faana dadhabdanii jirtu. Guddaa galatoomaan sinin jedha hordoftoota alamii ammallee koomentii gaggaarii kan jajjabeessu cimtee kara fuulduraatitti akka baatu kan taasisu amilee kan ta'uuf barreessa fi akkasuma laayik sheer godhaa fi koomentii teechisaa fi sinin jedha obboleeyyan keenya waan na dhaggeeffattaniif guddaan isin galateeffadha. Ani Tsahaayittiitu jedhama. Warri maatii koo hin taanellee kara mana kootii koottaa sinin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa waan na dhaggeeffataniif guddaan galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee warroonni amantaa biraallee akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii nageenyi kiyya bakkuma jirutti isin haa qaqqabu gandaan amantaan osoo addaan isinin qoqqoode hunduma keessanuu bootaa jirtan isin haa qaqqabu isinin jaaladha. Hadhaa mana eenyutti argamna mana alamitti argamna alamii mokoneen kongiraa sanjalaa bareedduu koo baga gammaddee baga milkooftee baga dadhabbiin kee galmasii ga'ee sin jedhaa bareedduu koo namni tokko waan tokko dalagee waan tokko hojjetee hojiin isaa sun yoo galma ga'ee fi yoo milkaa'ee fi jedhe gammachuu haganan jedhamne namatti dhaga'ama. Kanaafuu baga dadhabbiin kee galmasii ga'ee baga firii kee argitee sin jedhaa. Asumaan hordoftoonni alamii hundi keessanuu laayikii sheerii gochuudhaan warri bira turtanii sadarkaa kanaan geettanii hundi keessanuu galatoomaa isinin jedha. Ammallee wanni isinirraa eegamu hundi keessanuu akkuma duraa laayikii godhaa sheerii godhaa jajjabeessaa sadarkaa kanaan geettan ammammoo daraan akka itti dabalee abdii isinirraa qabassan jedha. Alamii koo waan tokko keessaa wanni ishee jaaladhu tokko jira. Akka tasaa ta'e yeroo baay'ee jedhaanii ammammoo akka tasaa ta'e viidiyoo kanarra himuu barbaada. Maali inni sunillee gandummaan beentuu amantaadhaan naman qooddu nama hundaa ija tokko ilaalti hin kolfitii hin qabatti. Kuni namni kun xiqqaa yookiin namni kun guddaadha yookiin namni kun amantaan isaa kanaa yookiin namni kun bakka jettee addaan baastee hin beektu. Waan nagarramu keessa namoota baay'ee argee ijoollee baay'ee argee hiriyoota baay'eetu jirallee haga liivii kanaan walitti makame nama akka ishee takka hin argine. Maashaallah sin jedha amalli kee kun akka sirraa hin jijjiiramne
akkanumaan itti haafuuf sin jechoo jaaladha. Jijjiiramni amala keellee akkanuma si wajjin galma haa ga'u hanga urmii keetii sin jechoo jaaladha. Asumaanii baga gammaddee baga milkooftee san jedha. Namni nan beeknu hoo jiraattan Daastee Maamad jedhama. Na horachuu dandeettanii asuma yuutuubii kiyya hidhattanii laayik sheer sabskaraayib gochuu dandeettanii sanan jedha. Wanni biraa ammoo wanni isinitti dhaamadhu hordoftoonni Alamii hundi keessanuu Alamii akkuma sadarkaa kanaan geettanii hadha gammachuu ishee waliin argine kana akka harki keessan irraa hin qoorre laayikii fi sheeriin keessan akka irraa hin qoorre munii ta'uu faayidaa hin qabu. Yoo isin ladda jiraattanii jajjabeessitanii sibira jirra jettanii viidiyoo isin daladdu tokko yoo hin laallee fi faayidaa hin qabu. Kanaafuu viidiyoo ishee ilaalaa laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi jajjabeessaa si ladda jirraa jedhaanii itti argisiisaa isinin jechoo jaaladha. Alamii koo nagaa naa turii gammachuu kiyyaa baga gammaddee sinjaa bareedduu koo.